bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jirama jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Tarsiimoowwan karoora imala badhaadhinaa biyyattiin qabattee milkeessuu keessatti inisheetiivii misooma qamadii jallisii boonee qooda olaanaa qabaa jedhameeti jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koojeeffachee aanaa Galaan Arraabsaatti qamadiin jallisiin facaafamee lafa hektaara 2,200 takka irratti misoomaa jiraachuun ibsamee jira. Jalleessa bakka isaan dhimma kan akkanatti qindeessee jira. Warri firii malee baala qamadii arganii hin beekne qamadii akka oomishan tolchuun seenaa yeroo dhiyooti. Waqtii bonaatti qamadii jallisiin misoomsuun waggoota muraasa dura hin beekamu. Inisheetiivii qamadii bonee jechuun eegi mootummaan labsii as immoo hawaasni hojii kana milkeessuun jiruuf jireenya isaa fooyyeffataa jira. Qonnaan bulaan dammaqee hojii kana hojjetaa jira. Haaluma kanaan oomishni qamadii jallisii waqtii bonaa yeroo ammaatti godinaalee Oromiyaa hunda keessatti hojjetamaa jira. Magaal Shaggar kutaa magaal Kooyyeeffacheetti jiraataan aanaa Galaan Arraabsaa dargaggoo Masfiin Taganaa qamadii jallisiin facaasuu irratti argama. Aanaa Galaan Arraabsaa irratti qamadii facaasan jalqabame jennaan qamadii biqilchee qamadii kan argisiisu nuyi akka malee ta'e qadam godhee facaasise waan ta'eef roobni illee irra jalaan geenye bakka akka malee shaggaatti ta'e qamadii isaan shaggaatti hammannee namootumaaf illee wannoo ta'anii namoonni bara dura hojjenne sanii waggaa lammataatti namoota baay'eetu hojjete ture. Kanaafuu qamadii san yeroo hojjettu waanumti hunduu chaalenjii hin dhabu. Chaalenjii qaba hojjaan hojjettu immoo waanumti salphaatti siif ta'u tokko hin jiru. Chaalenjii humnuma ati baastu yookaan immoo ati dadhabuma ati baastu likkitti argatta. Qonna akkana kanaan dura yaalanii akka hin beekne kan himan qonnaan bulaa Masfiin haalli oomishni isaanii irratti argamu daran abdachiisaa akka ta'e dubbata. Amma akka itti ilaalamutti baay'ee bareeda bakka dasnu jedheeti hojjenna. Qamadii illee akkuma amma yeroo kanatti waggaa tokkorraa waggaa lammataatti waggaa lamarraa sadaffaatti nu hagana bal'ateera bara dhufullee immoo kana olitti immoo dachaa lamaan hin guddatan jenneeti namoonni baranneen hojjenne bara dhufanii hin ciisan jedheeti yaaduun bara dhufutti hin hojjetan badan bitti hojjetan kanaafuu qamadiin asirra jira baay'eetti gammannee dasnu jedheeti hojjechaa irra ammallee akkanumatti mootummaan nu cinaa dhaabatu nullee hojjechuu keenya hin dhiisnu. Dargaggoo Shaambal Qawweetti fi Ahmeddiin Mahammed caarraa hojii uumamee fi muuxannoo hojii gabbifachuu nutti himan. Qamadii hojjenne sa'aatii 24 hojjenna. Kana goonaatuma hojjetaarra kun shiiftiidhaan bu'uudha. Nama meeqaa nama hojjetama? Nama 21 hojjenna. Wal jijjiiraa hojjeta? Kun guyyaa hojjeta, kun halkan hojjeta. Tarma taraadhaan walirraa fuudhaatu. Qallaal nama hin gammachiisa. Magariisa. Bona balleessina yeehuun. Hojii kana kan jammara ji'a lammaffaa keessa ammoo waa'ee qamadii kanaa kanaan duratti gara biyyaatti hojjennee waan beeknu. Nam baree baay'ee gaariidha garuu ijeella baay'ee barsiifneerra waa'ee qamadii kanaa. Guyyaan hojjennaa halkaniin hojjenna. Jalqaba bishaaniin obaamnaa bishaan itti aansee bootaa qorichi barbaachisu qoricha hin biifnaa achiin booda ammoo bootaa aramaan jirutti aramaa harkaan hin biqilchu. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora imala badhaadhina biyyattiin qabattee jirtu milkeessuu fi tarsiimoowwan adda addaa bocuun hojiirra oolchaa jira. Tarsiimoowwan karoora imala badhaadhina biyyattiin qabattee jirtu milkeessuu danda'an jedhaman keessaa inisheetiivii misooma qamadii jallisii bonee tokko kan jedhanii itti gaafatama waajjira qonnaa aanaa Galaan Arraabsaa Addisuu Barsiisaa Dirribaa hojii hubannoo uumuun jijjiirama guddaa irratti argamnaa jedhan. Jalqaba irratti wanti kun ogeessumtu bu'uura irraan fudhanne ture. Haa ta'uti garuu leenjiiwwan ogeessaafis hooggansaafis hubannoo uumuu gubbaadhaa kaasee agada kaattee jiruun chaalenjiin kun bu'uura irraa furamee jira jechuudha. Qonnaan bulaa keenya biras rakkoon turee jira. Ofitti fudhatanii hojjechuu irratti hanqinni bal'aan turee jira. Qonnaan bulaan keenyi maal barbaada? Ganna kana yoo hojjete, ganna kana ishee hojjete sana bona gurguratee taa'uu barbaada. Bu'uura irraa garuu akka aanaa keenyatti waan kana jijjiiruun danda'amee jira jechuudha. Jalqaba irratti leenjii kennine qonnaan bulaadhaaf. Bu'uura irraa qonnaan bulaa keenya erga hubachiifnee booda hojiitti galle jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan bara darbeemma waan xiqqoodha kan hojjenne. Waan xiqqoo hojjenne bara kana garuu sirriitti waan bara darbe hojjenne waan xiqqaa hojjenne sanarraa fooyyessinee hojjechuu qabna waan jedhu sana giddu galeessa godhannee xiqqeeffannee ogeessarraa kaasee haga hooggansaatitti
hidhannoodhaan itti gallee waan kana milkeessuu dandeenyee jira jechuudha. Akka aanaa keenyaatti karoorri nuti qabanne hektaara 2310 ture. Hektaara 2310 keessaa hektaara 2100 hojjechuun danda'amee jira jechuudha. Karoora mootummaa qulqullina, baay'inaa fi ariitiin oomishuu milkeessuu keessatti oomishni qamadii bonee gahee olaanaa qabaa kan jedhan immoo bulchaa aanaa Galaana Arraabsaa Asaffaa Taammiruu oomishni bonee kuni aadaa hojiillee jijjiiree himan. Qamadii kana dura akka aanaa kanaatti hin beekamu. Amma immoo hawaasa keenyatti dhiyaannee hojjechuu qabnu jennee inishiyatiiviiwwan mootummaan bucee gadi buusu ispeeshaalii jallisii wajjiniin magaalatti dhiyoo jirra. Qonnaan bulaa keenya karaa salphaa ta'een magaalatti dhiyeessuu hin danda'a. Daandiiwwan amma hojjetamaa jiran wanta baay'ee nu fura jennee ta'inaa yoo kan hojjete qonnaan bulaa keenya qonnaan bulaa bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'a. Akka kanaan dura jaarraa waggaa meeqa lafa qotaa ture jalqabbiin jiran jecha. Kanammoo yoo cimsinee kan itti fufnu ta'e wantoota baay'een jijjiirra jennee jira. Mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee dhuguun baay'een hojjetamaa jira. Yoo kana cimsinee itti fufne qonnaan bulaa keenya rakkoo haga ammaa ture keessa hin baasna jennee hojjechaa jirra. Amma wantoonni fakkeenya ta'uu danda'anis hin jiran gama qamadiyaatti ilaaltee dhuftan irree qonnaan bulaan baay'ee irraa barachaa jechuudha. Hin danda'amaa yaadni jedhu keessattuu uumamaa jechuudha. Miirri hin danda'amaa qonnaan bulaa keenya biratti mul'achaa jira. Hojiilee misooma magaalaa Aggaaroo daawwatamanii jiru. Jilli hooggantuu waajjira ministeera muummee fi ministeera dhimmoota kaabineen aadde Alamtsaayii Phaawulosiin durfamuun hojiilee misoomaa magaalaa Aggaaroo daawwatanii jiru. Daawwannaa kanaan hojiiwwan misoomaa adda addaa magaalichatti hojjetamanii fi akkaataan baruu barsiisuu yuunivarsiitii Jimmaa Damee Aggaaroo irra jiru kan daawwatan yoo ta'u hojiilee gama misoomaatiin hojjetaman daran babal'isuun dhimma murteessaa ta'u hooggantuu waajjira ministeera muummee fi ministeera dhimmoota kaabinee aadde Alamtsaayii Phaawulos himan. Imali badhaa'inaa magaalaa Aggaaroon haala abdachiisaa keessa akka jiru kan himan aadde Alamtsaayiin galmoota imala badhaa'inaa ariitiin karaa qulqullinaatiin baay'inaan dabaluun fayyadamummaa hawaasaa bal'aa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kennuun dhimmoota booriif qaaman akka hin taane kaasaniiti jiru. Daawwannicha irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Aggaaroon obbo Naziif Mahammadii Amiin, pireezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaafiidhaa dabalatee hooggantoonnii fi qaamoleen hawaasaa adda addaa hirmaataniiti jiru. Istaandardii manneen barnootaa guutuun qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti hirmaannaan hawaasaa cimuu akka biiroo barnootaa Oromiyaatti daayirektarri dhaabbilee barnoota olaanoo obbo Warqinaa Nadhii himan. Hundeeffama waggaa 60ffaa mana barumsa sadarkaa takkaffaa Asgooriin qophiilee garaagaraatiin kabajamee jira. Girmaa Hundee dabalata qaba. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluutti hundeeffamni waggaa 60ffaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Asgoorii sagantaalee garaagaraatiin kabajameera. Fiigichi daandiirraa qaamoleen hawaasaa garaagaraa irratti hirmaatan kan gaggeeffame yoo ta'u, guddina mana barumsichaa ilaalchisuunis mariin taasifameera. Itti gaafatamaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Asgoorii obbo Tasammaa Laggasa manni barumsichaa hanga yoonaa lammiilee 67 ol barsiisuun guddina biyyaa keessatti akka gumaachan taasisuu eeran. Manni barumsichaa umurii dheeraa lakkoofsisuus haaromsi barbaachisu godhamuu fi dhabuu isaatiin istaandardiitii gadi ta'aa akka dhufe himan. Rakkoo kana furuufis hawaasaa fi barattoota mana barumsichaa duraanii hirmaachisuun mana barumsichaa haaromsuuf hojjetamaa akka jirus dubbatan. Saganticha irratti kan argaman biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektarri dhaabbilee barnoota olaanoo obbo Warqinaa Nadhaa akka naannoo Oromiyaatti istaandardii barnootaa eegsisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa akka jiru eeruun milkaa'ina isaatiif hirmaannaan hawaasaa murteessaa ta'uu dubbatan. Parsantiin 85 manneen barnootaa keenya istaandardii gadi. Kanarratti gara istaandardiitti fiduudhaaf uummata hirmaachisuudhaan mootummaan sirriitti hojjechaa jira. Sadarkaa tokkoffaa nuti gara istaandardiitti hawaasa wajjin walitti hidhamuudhaan kan fidaa jirru. Hirmaannaan hawaasaa mana barumsaa gara istaandardiitti fiduu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Guddina teeknooloojii yeroo ammaa kana addunyaan itti fayyadamaa jirtutti fayyadamuun guddina biyyaa saffisiisaa deemuuf sadarkaa gadirraa kaasee dhimma teeknooloojii hubannoo namtolchee cimsaa deemuun barbaachisaa ta'uusaa Inistituutii Artifishaal Inteleejensii irraa saganticha irratti kan argaman obbo Fiqaaduu Badhaadhaa ibsan. Saayinsii fi teeknooloojii sa'a kana irra gaheen burqaan mana barumsaati waan ta'eef dhalataa kana deebisanii mana barumsa hawwataa itti kennuudhaan saayinsii fi teeknooloojii burqisiisanii itti kennuudhaan dhalataa bahuu danda'u kan argannu mana barumsaatirraa waan ta'eef mana barumsaa kana deebisnee deeggaruun dirqama lammummaati jennee kaane. Barattoonni duraanii mana barumsichaatis humna dandeettii fi maallaqa qabaniin tumsuun gaheerraa eegamu kan ba'an ta'uu dubbatan. Waggaa 20 wayii dabreera erga mana barumsa kana baane duubatti deebinee ilaallee hin beeknu amma waggaa 60 isaa wajjin wal qabsiisne 7,000 gasheera sanaan alatti immoo ani isarra 5,000 kenna. Kompiitaras meeshaalee immoo laaboraatoorii walitti baasuu yaanna. Teacher training
sammuu qopheessuu yaala. Haaromsa mana barumsichaatiifis sagantaan maallaqa walitti qabu gaggeeffameera. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.